ሰላም ነው። ስምሽ ማን ነው? ኬሳ اسمها ኬሳ እድሜሽ ስንት ነው? عمرها 24 አግብተሻል? ኬሳ አግብተሻል? ልጆች አሉሽ? ስንት? አንድ متزوجة عندها ولد واحدة ኬሴ ተምረሻል? እስከ ስንት? ድርሰት ለሰብ 7 የሳውዲ ቤት ትልቅ ነው። ስራውን ትችያለሽ? መስራት ፍላጎት አለሽ? ቤት ሳውዲያ كبير موافق انك تشتغل ኪሴ በሳምንት አንዴ ነው ስልክ ፍቃደኛ ነሽ? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورثوتا في كبجمتو تكي جرجرتو بكي سنجرتا هندت نجا ربي إني أمهن كمني إسني فابايتو إسني إنجرا رسلي بيت في إنجرا ولا وانا ما جاي فيديو kan arge dhugaa dubbachuu yoo tokko ne ajaa'iba jechaadha. Subhaanallahi akkuma jalqaba irra dhageettan san daamatti tana jechaadha. Laal wallahi waan nama garramaati. Maatiin mana akka kana jedhanii gorsanii akkana fakkaatutti tunan fakkeenya mee gammataami wallahi waggaa 24 geetteetti tunan waggaa 24 geetti jennaa mee daabattiin tunan subhaanallah yoo guddate 15 hunda 15 geetu jechaadha. Akki jechu jirtu yaa rabbi alla wantummaan birriin tun goonen jirtu dhugaa dubbachuu yaa rabbi tunurraa guuti wallahi ajaa'iba waan birriin nu goote wallahi cittoon gaalan goone way ajaa'iba wallahi waan nama garramaati. Waggaa 24 heerumee jira daa'ima takka qaba mala akka jedhanii jechuu jirti natti fakkaata dhugaa dubbachuuf taana malee daamattiin tuni waggaa 24 mitiiti mana 20 tun dhiyaanne tun subhaanallahi maalibbo ajaa'iba birri maaf jetti wallahi maatii amma kanaallee dhugaa dubbachuuf taana dhiifama narraa taa'alle hordoftoota yoo kabajamtoota kiyya wallahi dantaa namarraa hin qaban dhugaa dubbachuuf taana tokko keessumattu subhaanallah mee maal jedhanii daamatti saddeeti tana wallahi fuudhanii birri gurguratame tunama fakkeenyaaf sammuu isii hin bilchaanne bakka yaani jireenyi biyya ormaa ku yookiin namni rahamaa keessa nama galchaa maal jedha kanumaafillee obsaaf maal jechuuf sammuu isii hin bilchaanne maal hin jenne nama guddaa hin taane nama yaada hin taane fuudhanii isii saddeeti tana birri gurguratan jechaadha. Wallahi baay'ee tokko nama ajaa'iba baay'ee tokkos nama gaddisiisas dhugaa dubbachuuf taana daa'ima saddeetti akkana tan mee maal jedhanii wallahi taa xorshoo isaaniitu yookiin naan xorshoo haadhaaf abbaa fi tiyyuu hin quumne maal jedhanii mana gabbaasamee subhaanallahi isii akkanaa tana isii saddeetti taname maalibbo wallahi ajaa'iba dhugaa dubbachuuf taanaan isaannan akkanaa kana fakkeenyaaf ijoollee daa'imman xixiqqoo yaada bakka yaani waa wayii qubna garii maal kan adda hin baafatin biyyaa baate namoonni baay'ee yookiin sammuu dhabdee yookiin madaa infoo irraa darbattee yookiin maaloo akkana jedhanii yeroo baay'ee ka odeessan dhugaa dubbachuudhaaf namoota akkanaa kanneen jechaadha. Keessumattuu tokko maal jennaan aarii naaranii maal jedhanii bakka haga obsanii እና አካሲ ወላሂ dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee tokkollee giraa nama gala maaltu nama mudate isin fakkaate wallahi yeroo wayi bakka dikkuma tana caalti jechaadha. Mucattiin takka deemnee maatii an bira jiru waliin deemnee mana isaan jiran dhandhe jechaadha. Firri mucattiin sun bira jirtu warri mucattiin sun bira jirtu firaa namittii xiyyaati isinii galee achi dhandhe jechaadha warra bira jiru waliin yoo dhandhu mucattii Itoophiyaadha. Itoophiyaati dhugaa dubbachuuf daa'ima bakka waan nama haganaati jechaadha. Akkasii bakka akka haadha ofiititti silaa quuxessuu barbaadde siin haati amba dhugaa dubbachuuf taana akka haadha ofiititti quuxessuu barbaadde daamattiin waan beektu yaani waa takka wanti siin beektu takka illee hin jiru. Akkasitti garkaa waan kana godhi jetteeni hattan shinti beetii yeroo 2 dhiqama mana isaaniitti jechaadha. Yeroo 2 dhiqama guyyaa fi ganamaa fi waaree booda jechaadha dhiqama. Annaa akkasii isa kan maalumaaf yeroo 2 dhiqinaan jettee bootti dhugaa dubbachuuf
mee amma eenyu bootti mee eenyutu garaa isii haalaaf bootti kana jechuun maali sammuu isiin bilchaannee jechaadha. Haati orma dhugaa dubbachuudhaaf akka kana taatee yookiin sammuu isii miidhamee durana dhukkubarra buuti jechaadha takkanaatu. Na wallahi baay'ee tokko wallahi rabbiin yaani garaa waliif nahu garaa waliif yaadu osoo nuuf kenne wallahi baay'ee tokko bareeda dhugaa dubbachuuf taanaan maal jennaan haatiin abbaa maal jettee amma takkanaa tanamee daa'ima saddeetii tanamee garaatti jabaattee harkaa of baafti. Wallahi na ajaa'ibu jira bar subhaanallahi wanti rabbiin jedhe malee wanti taamu takka illee hin jiru. Achitti illee taana hojjetan inuma jijjiiraman garuu ammoo tiyyootun hin geenne hojiif hattan achittuu hin geenne tun miti biyyaan ala baatee hojii biyya nama hojii mana nama hojii akkan ulfaatu kana hojjettee uf jijjiirtee maatii ofii jijjiiruu miti ite dhugaa dubbachuuf tun achittuu hin geenne biyya ofii sanittuu hin geenne jechaadha dalagaadhaaf. Waggaa 24 jedhaniini waggaa heerumee jira jedhaniini nama guddaa godhuudhaaf jechaadha subhaanallahi. Maali boo inuma dhaqqabamaa yoo ragaa jedhanu wallahi yoo rabbiin nama dhaqqabsiise inuma dhaqqabama. Riskii ofii abbaa san malee wallahi namni takka haga xurii inshaa kanatti siqee namni fudhatu hin jiru. Garuu riskii nama biraatis abbaan sunis namni takka namni fudhatu hin jiru jechaadha. Riskii abbaa eegti. Kanaafi odoo ragaallee jedhanii wallahi wanti rabbiin jedhe hin oolu yeroo rabbiin hin jijjiiramtanii jireenya tana keessaa ni baatanii jedhetti inuma bahan. Garuu mootiyyuu isaan itti ariifatan jechaadha wallahi. Innaa akkasii viidiyoo xiqqaatee 2-3 argee viidiyoo akkana kana jechaadha viidiyoo daa'immanii sana dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko na ajaa'ibe ana wallahi. Innaa akkasii wallahi hatta nummaanillee yooma maatiin maallee giddi maadhiibee ijoollee eebalullee akkanatti maatii ofii jijjiirtee daa'immanummaa akka kan keetii deemtee maatii ofii jijjiirtee atillee deeminu jijjiirminaa yoo jedhanillee wallahi wabillahi waan akkana kanatti abadan rabbiinuu nama na janye kana isaanuu wallahi ajaja rabbiiti ala darbaniiti daa'ima ofii mitiiti ijoollee dubartii ijoollee dhalaa takka wallahi mana baasuun takka haga heerumtee yookiin abbaa manaa godhattee abbaa manaa ittiin walii dabalamtu alatti takka deemuun hin jiru jechaadha. Deemuun hin jiru akka seera shari'aatitti. Hatta yooma heerumteeyyuu abbaa manaati ala haga deemtu qabdi. Haga hin deemne qabdi jechaadha. Biyya ala bahee kan jedhe takka illee hin jiru. Biyya ala bahee riskii barbaade kan jedhe takka illee hin jiru jechaadha. Innaa akkasii wallahi yooma isaanillee hattan giddiin deemaa minaamin jedhanii isin dirqina. Innaa akkasii wallahi yooma isaanillee isin dirqana akka kiyyattanii wallahi deemaa isin hin jedhu. Wallahi wabillahi takka illee maal jennaan maalibboo wallahi daamatti akkanaa tan. Maal haadha kiyya subhaanallahi isaanuu gara jabeenya akkamiitu mi ammaa daa'ima haganaa tana harkaa isaan baqsiisa. Gara jabeenya akkamii yoo qabaatan. Anna ajaa'ibu jiraa bar. Wallahi kanaafi ragaa jiraa wallahi riskii rabbi isiniif qoode namni bira akkana haga xuruqeeshaa kanatti siqu jechaadha. Garuu ammoo riskii nama biraa haga tan isinillee ittiin sixxan isinii galee obboleeyyan. Innaa akkasii taragaaggaati waan rabbiin isinii riskii yeroo rabbii isinii riskii ittiin argattanii naqabdanii taragaaggaa isinii jedha wallahi biyyaa hin bayinaa yeroo kanatti yeroo daa'ima taatanii jirtan kanatti biyyaa hin bayinaa. Subhaanallahi. Innaa akkasii wallahi rabbiin yaada muraada kennamee ammaa rabbii wallahi nuufaa guutu biyya kennallee mee wallahi biyya keessaa baqata osoo hin taane biyyatti baqatan rabbiin nuufaa godhu wallahi baay'ima tokko dhugaa dubbachuudhaaf yaani nama ajaa'ibsiisa wallahi jireenyi Itoophiyaa kun wallahi. Innaa akkasii daa'imman namaa yeroo kanatti wallahi inkibkaabee akkamiitiin baqa tiriitmeentii akkamiitiin guddatti. Teennaa mootiyyuu qursuma yookiin nyaatu dhabdee rakkinarraa baqa maatii kee jijjiiraa jireenya hamaa kana isaan bira taa'ee isaan ilaalu jettee dhiphattee isaan biraa deemti jechaadha. Yoo akkana yaada kanaatti kaafte maatiin illee lakki hin jedhuun.
maal jennaan ta'e baluulle akkana deemtee maatii fi jijjiirtee minaamin jedhanii itti haasaa waan ta'eef jechaadha. Yaani yaada akkasii sammuu keessaa qaba waan ta'eef adeemtee rizqii haa nu barbaadu jedhanii yookiin naawwanni jedhan jechaadha. Kanaafi baay'ee tokko sirrii miti. Wallahi sirrii miti daa'imman haganaa tana. Biraa oofuun wallahi sirrii miti abadan abadii jechaadha. Ana akkasii rabbi mee wallahi jireenya gadadoo kana rabbi nurraa haa jijjiiru. Biyya keenya rabbiin biyya nagaa haa godhu. Biyya nagaa qabdu osoo taateeti wallahi namni itti baqata malee irraa hin baqatu. Kanaafi ana akkasiin jedha huddoochiyyee. Wagana sinin jedha ni gaha fayyaa ta'a nagaan maaf jiraadha sinin jedha. Video kana mutu like subscribe godhaa sinin jedha. Na jajjabeessaa sinin jedha. Ana akkasii fayyaa ta'a nagaan maaf jiraadha sinin jedha. Yeroo biraa waliin deebinutti nagaa rabbii keessa naaf tura sinin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.